Hashama harka fuunee kabajamtoota daawwattoota keenya Waliif TV irraa oduu sakanii dhibbaasanitti himnaa oduu wajjin gatsiffaanaa turan Girmaa Guddisaa. Muummeen Ministeera Feerrii Dr. Abiy Ahmed Suudaan galan. Ministeerri Muummee Feerrii Dr. Abiy Ahmed dhimmoota garaa garaa irratti waliin hojjechuu fi daawwannaa hojiitiif Suudaan galanii jiru. Lammiileen kuma tokko ol kan ta'anii Saawud Arabiyaa irraa gara biyyaatti deebi'an. Lammiileen har'a gara biyyaa deebi'an keessaa 1,195 dhiirota 79 dubartoota 21 guddattoota umrii 21 gadi ta'uu ragaa ministeera dhimmoota dubartootaa fi hawaasummaa irraa arganne ni mul'isa. Kantiiboonni magaalaa garaa garaa misooma magaalaa Finfinnee keessatti hojjetamaa jiru daawwachaa jiru. Haleellaa Raashaan Yuukireen keessatti raawwateen lammiileen Yuukireen 31 kan ta'an ajjeefaman. Haleellaa Raashaan hospitaala daa'immanii Yuukireen Okhamiitid irratti walitti fufiinsaan raawwattee jedhameen yoo xiqqaate lammiiwwan Yuukireen 31 ajjeefamanii jiru jechuun Aljeeziraan gabaasetti jira. Waliif TV rooduu sakandii dhibbaaf qabanii kana fakkaata qophiilee wajjin turtii gaarii.